Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha kallattii gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Lagannaan hojii ogeeyyii fayyaa borurraa jalqabee gara lagannaa guutuutti ce'uu danda'a jedhamee jira. Ogeeyyiin fayyaa lagannaa cinaa gaggeessuun mootummaan gaafii isaanii akka deebisuuf gaafatanii guyyaa 6 xumuranii jiru. Mootummaanis gaafilee isaanii deebisuuf callisa filatee jira. Kanarraa ka'uudhaan gara lagannaa guutuutti galuuf akka deeman odeeffannoon bahee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa guutuu keessatti deemaa jiru itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanaan waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota baay'eetti injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Gama mootummaan immoo mootummaan lola waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessaa jiru irratti humna guddaa bobbaasuun qolataa akka jiru bakkoota hedduuttis injifannoo argadhe kan jedhe yoo ta'u, qabatamaan bakkoota injifannoo itti argatan irratti odeeffannoo argachuuf yaallee odeeffannoo irratti argachuu hin dandeenye. Walumaa galatti oduu oolmaa Oromiyaatiin akka itti aanu kanatti oduu injifannoo waraana bilisummaa Oromoo qabannee jirra. Oduun inni itti aanu kaaba Itoophiyaa irraa kan dhufe yoo ta'u, oduun itti aanu oduu kaaba biyyattii irraa nu ga'e yoo ta'u, naannoo Tigraayitti uummanni kibba Tigraay lola marsaa itti aanu hin barbaannu jechuudhaan hiriira ba'uudhaan sagalee isaanii dhageessifatanii jiru. Dabalata oduu kanaa qabna. Walumaa galatti oduulee kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Lagannaan hojii ogeeyyota fayyaa akka guutuu biyyattiitti guyyoota 6 itti ture borurraa jalqabee gara lagannaa guutuutti ce'uu danda'a jedhamee jira. Ogeeyyiin fayyaa yoo xiqqaate baatii tokko mootummaan mindaa akka dabaluuf akkasumas gaafilee garaagaraa dhiyeessuudhaan akka deebii kennuuf gaafataa turan. Itti dabaluunis guyyaa 7 kennanii mootummaan gaafii isaanii guyyaa 7 keessatti akka kennuuf gaafataa turanis mootummaan callisee ture. Mootummaan callisuurraa kan ka'e gara lagannaa cinatti ce'anii gaafilee isaanii eeggataa turanis guyyaan 6 dabree jira. Mootummaanis deebiin deebise hin jiru. Guyyaa boruu irraa jalqabanii callisa mootummaa irraa kan ka'e gara lagannaa guutuutti seenuuf yookaan immoo hojii dhaabuutti gara akka deeman beeksisanii jiru. Gara biraatiin immoo ogeeyyii fayyaa qofa osoo hin taane callisni mootummaa kun qaamolee garaagaraatti gaafii ta'ee jira. Akkuma guutuu biyyattiitti hawaasa bal'aa bira mootummaatti qeeqni ka'ee jira. Keessattuu agarsiisni diroonii guyyaa tokko dura raawwatame qeeqa guddaa mootummaatti kaasee jira. Qeeqni ka'es kallattii garaagaraatiin muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad artifishaal intelligensii fi insa deeggaramne diroonii 1500 ol fayyadamne fakkii fi yookaan fakkii isaatii fi kan biroollee agarsiisne jedhee jira. Qeeqni guddaa fi inni tokkoffaan isa kana diroonota biyya alaa irraa sa'a tokko miliyoona hedduun kireeffatanii galchanii gocha akkasii yookaan immoo argisiisa akkasii yoo raawwatan artifishaal intelligensii fi akkasumas insa fayyadamne jechuun isaanii qeeqa guddaa kaasee jira. Teknooloojii biyyattiitiin odoo hin ta'in kireeffatanii hojii akkasii raawwatanii akka waan ofii raawwataniitti ibsuun uummata biyyattii tuffatudha. Uummata biyyattii hunda isaatu beeka fi wallaalallee akka daa'imaatti ilaaluudha jechuudhaan hedduun yaada kennanii jiru. Diroononni sa'aatii tokkoof kireeffatan kan dhaabbata MIRS jedhamu kan dhaabbata teessoon isaa Singaappoor ta'e akka ta'ee fi dhaabbanni kun immoo gochoota akkanaa kana yookaan agarsiisa akkanaa kanaan biyyoota hedduu irratti dalagaa kan ture akka ta'e ibsuudhaan agarsiifni raawwatame kan teknooloojii biyyattii akka hin ta'in qaamonni mirkaneessan jiru. Komiin guddaan inni biraa immoo diroononni kun sa'a tokkoof kan kireeffataman doolaara miliyoona 10 oliin akka ta'e odeeffannoon bahe ibsaa jira. Kanarratti hundaa'uudhaan qaamonni garaagaraa yeroo diinagdeen biyyattii lolaan burkutaa'ee hojjetaan biyyattii waan kaffalamuuf dhabee yeroo inni rakkataa jirutti mallaqni hagana ga'u kun maaliif hojii akkanaa kanaaf oola jechuudhaan kan gaafii kaasan hedduudha. Mallaqa guddaa hangana ga'u kana gaafilee ogeeyyii fayyaatii fi kan hojjettoota birootiifis akka deebitiitti maan oolchin jechuudhaan kan yaada kaasanidha. Inni biraa agarsiisni kun maaliif taasifame bu'aan isarraa argame hoo maali jechuudhaan hedduun gaafii isaanii kaasanii jiru. Walumaa galatti haalli jiru mootummaan hojjettoota isaatiif gaafilee gaafataniif deebisuuf fedhii kan hin qabne kan agarsiisan akka ta'ee fi mootummaan immoo haala kana xiinxalee gadi fageenyaan laalee
rakkoolee jiran furuuf karaa nagayaatiin mariidhaan furmaata kaa'uu akka qabu hedduun isaanii immoo yaadachiisanii jiru. Yaadachiisuu qofaami hedduun isaanii mootummaan gaafilee hojjettoota mootummaatiif karaa sirriitii fi qixa sirrii ta'een deebii akka deebisuus waamicha kan taasisanis hedduudha. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa irraa hanga funyaan Finfinneetti akkasumas kibbaa hanga bahaatti hanga funyaan Finfinneetti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaalleen faallaa kana waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhataa kan jiruu fi injifannoo argataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Guutuun oduu kana kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Harargee lixaa bakkoota garaagaraatti fufteedhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan har'a barraaqaan haleellaa hadhee hidhuudhaan loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa akka baala mukaatti harcaasee jedhee jira. Caamsaa 18,2025 lixa Harargee aanaa burqaa dhiimtuutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Guyyaa tokko dura jechuun caamsaa 16,2025 achuma lixa Harargee aanaa Hancaaritti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa 65 addunyaa kanarraa godaansisee 40 ol madoodhaan adabee miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu isiniin geennee turre. Guutuu odeeffannoo tarkaanfii har'aa yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Waraanni bilisummaa Oromoo funyaan Finfinnee jalatti osoo hin taane funyaan Finfinneetii fi afaan Finfinnee irratti haleellaa raawwadheen milkaa'ee jedhee jira. Guyyaa kaleessaa caamsaa 17,2025 galgala sa'a 1:00 bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsa Koyyee Faccee iddoo addaa Tulluu Diimtuu jedhamutti kan argamu waajjira poolisii aanichaa irratti haleellaa raawwateen waajjira poolisichaa guutumaan guututti hojiin ala taasise jedhee jira. Tarkaanfii fudhate kanaanis injifannoo 3 argadhe jedhee jira. Injifannoon tokko waajjiricha irratti tarkaanfiin fudhatame injifannoo hangafaa yeroo ta'u, injifannoo lammataa funyaanii fi afaan Finfinnee irratti haleellaa raawwatuun injifannoo isa biraati jedhee jira. Injifannoon inni sadaffaa haleellaa raawwatame yookaan tarkaanfii fudhatameen piippiin akkaan baaragdee baaraguun piippii kun immoo injifannoo isa biraa akka sadaffaati jechuudhaan himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen humna waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun kasaaraa guddaa humna namaatii fi meeshaa waraanaa mootummaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Lixa Oromiyaa Laaloo Assaabii Gullisoo Noolee Kaabbaa akkasumas aanaalee birootti bal'inaan fi fufteedhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiraachuu beeksisee jira. Guyyaa tokko dura yookaan caamsaa 16,2025 aanaa Gullisoo ganda Jaarsoo Baddeessotti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu madoodhaan adabee 8 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee 3 harkaan qabuun AKM 8 dabalatee meeshaalee biroollee irraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu beeksisee jira. Akkasumas achuma lixa Oromiyaa caamsaa 15,2025 aanaa Laaloo Assaabii ganda Waragoo bakka addaa Arseemaa jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen 3 battalatti addunyaa kanarraa godaansisee 7 immoo madeessuun kan hafan immoo baqachiisuun akka bittinneessa odeeffannoo nu gahe himee jira. Akkasumas aanaa Noolee Kaabbaa ganda Biqiltuu Diggoo bakka addaa Tiraaktarii jedhamutti haleellaa hadhee hidhuudhaan loltoota mootummaa irratti raawwateen 5 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee 3 madoodhaan adabee kan hafan akka baqachiise odeeffannoon nu gahee jira. Akkasumas waraanni mootummaa achuma lixa Oromiyaatti wal haleeluun lubbuu wal galaafatuun dhagahamee jira. Lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabitti aanaa Laaloo Assaabii ganda Waanjoo jedhamutti kaleessa galgala jechuun caamsaa 17,2025 haleellaa walirratti raawwataniin yoo xiqqaate loltoonni 6 addunyaa kanarraa godaanuun hedduun akka madaa'an dhagahamee jira. Haleellaa kanas wal dammaquudhaan wal haleeluun miidhaa guddaa akka walirratti dhaqqabsiisan odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen uummanni Tigraay duumessa waraanaa duumessaa jiru wal qabatee hiriira bahuudhaan sagalee isaanii dhageessifatanii jiru. Yeroo mootummaan federaalaatii fi akkasumas TPLF waraana marsaa birootiif walitti gaarreeffatuu fi wal doorsisuu bira taranii walitti qophaa'aa jiran kanatti uummanni waraana hin barbaannu jechuudhaan
mormii gaggeessanii jiru. Haaluma kanaan uummanni kibba Tigraay naannawa raayyaatti aanaalee garaagaraa keessatti hiriira ba'uudhaan waraana akka hin barbaanne sagalee isaanii bakkoota garaagaraatti dhageessisanii jiru. Kaleessa dura magaalaa Maawucootti guyyaa kaleessa caamsaa 17,2025 immoo aanaa Oflaa, magaalaa Koram, aanaa Raayyaa, Carcar akkasumas aanaa Imba magaalaa Allaajaat jedhamtutti uummanni hiriira ba'uudhaan waraana marsaa biroo akka hin barbaanne ibsanii jiru. Gara biraatiin immoo TPLF mootummaan Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa fayyadamuun duula sobaa fi maqballeessii uummataa fi dhaabbilee Tigraay irratti banee jira jechuudhaan himannaa dhiyeessee jira. Akkasumas qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa olola waliigaltee Piriitooriyaa faallessuu akka dhaabanis beeksisee jira. Mootummaan Itoophiyaa gocha jibbaa fi doorsisaa akkasumas sodaachisaa irraa akka of qusatu akkasumas waadaa galee kabajuun gara hojiirra oolmaa isaatti akka seenu waamicha taasisee jira. Oduu gara biraatiin immoo bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay dargaggoota naannoo Tigraayiif waamicha leenjii loltummaa taasiseefii jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna. Nagatti nu tura.